Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun wiixataa har'aaf jenne kunoo. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyeenya kana mooraa baqattootaa Barahaallee irratti meeshaa gurguddaa fi dhukaatotaan haleellaa geessisaniin baqattoonni 12 ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'u jaarmayaan Deemokiraatawaan Galaana Diimaa kan Affaar jedhamu beeksisee jira. Barreessaa dureen jaarmayichaa Ibraahim Haruun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baqattoonni Affaar kanneen Galaana Diimaa 15,000 ta'an mooraa sana keessa dahatanii jiru. Miseensi hooggana jaarmayichaa kabiroo Yaasiin Mohaammed Abdallaa gama isaaniitiin baqattoonni kun dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa dhiyeessuun kanneen miliqan turan jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan jaarmayaan kun kan mootummaa Eertiraan gurmaa'eef isaaf hojjetudha jechuun himata. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti namoota caamaa amma mudateen rakkataa jiran gargaaruuf qarshii miliyoona 500 ramaduusaa mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kana malees gargaarsa hatattamaa kan qarshii miliyoona 200tti shalagamu namoota miidhamaniif raabsuusaas ibsee jira. Maalii gama kaabaa keessatti dilbata kaleessaa ganama loltoonni biyyattii 2 ajjeefamuun ibsameera. Kunis maaddee loltootaa irratti kanneen duula jahaad gaggeessan haleellaa dhaqqabsiisaniin ta'u waraanni biyyattii caasaa miidiyaa hawaasummaa irratti labsee jira. Gareen hidhattoota shororkeessotaa maaddee waraana biyyattii isa Mi'aafunkee keessaa barii lafaa haleeluusaa waraanni Maalii beeksiseera. Haleellaa kanaan miseensoti waraana sa'aatii 2 ajjeefamuu fi kanneen haleellaa kana banan keessaa immoo 5 ajjeefamuu waraanni dabalee hubachiise. Waraanni Maalii walitti bu'iinsa baatii sadaasaa muddee dabre gaggeeffameen namni 6 ajjeefamuu amajjii 5 bara 2022 eega beeksise as innammaa kun isa jalqabaati. Erga duula baatii muddee darbe labsame as loltoota jihaad ajjeefaman 10 hedduuf akkasumas maadheelee isaanii barbadaa'eef waraanni Maalii itti gaafatama fudhatee jira. Maaliin kan yeroo jalqabaaf bara 2012 mul'ate lootiseentota jihaad to'achuuf qabsaa'aa kan jirtu yoo ta'u ergasiis Burkina Faasoo fi Niger keessatti babal'ataa deeman. Bara 2020 keessa waraanni pireezidaantii Maalii ka turan Ibraahim Keetaa aangoo irraa darbee aangoo eega qabate as michoota addunyaa waliin falmiin gaggeeffamu dabalaa jira. Kan wal waraansaan bututtee Yaman kaabaa keessatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa 5 butamanii fudhatamu jaarmayichi dilbata kaleessaa beeksisee jira. 5 ka butamanii fudhatamu jimaata darbe bulchiinsa Yaman kibbaa Abiyaan jedhamu keessatti yoo ta'u hojii itti bobba'anii turan xumuranii gara magaalaa buufata doonii taate Edenitti deebi'aatuu jiranii ta'u dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Eric Kenko dhaabbata oduu Ajaans France Pressiif ibsanii jiru. Akka isaan gadhiifaman gochuuf tokkummaa mootummootaa aangoota waliin itti dhiyeenyaan quunnamaa akka jirus Kenkoon ibsaniiru. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kana eenyu akka butee fudhate garuu battalumatti ifan turre. Magaalaan Eden maaddee mootummaa Yaman kan addunyaan beekannoo laateef ta'uudhaan beekamti. Haalli Yaman keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa isa addunyaa irratti hamaa ta'e jechuudhaan waamamu kanaan namoonni miliyoona hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaananiiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiy chaansilarii Jarmanii Olaaf Shultziin wiixataarraa Kiyev keessatti kan simatan yoo ta'u kunis Raashaan Yuukireen irratti weerara gaggeessuuf sodaachisaa akka jirtu ta'us hoogganoonni biyyootii gama dhihaa garuu tokkummaa Yuukireeniif qaban ibsaa jiran. Chaansilariin Jarmanii dilbata kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Raashaan daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti waraana ishee ijaaraa akka jirtu ta'uun sodaa guddaa ta'uu dubbatan. Kanaaf daawwannaa wiixataarraa Kiyev keessatti gaggeessan akkasumas kibxata borii immoo Mooskoo keessatti marii pireezidaantii biyyattii Vladimir Putin waliin gaggeessuuf jiran Awurooppaa keessatti nagaa buusuuf maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti akka ta'e dubbatan. Walgahii guyyaa 2 keessatti sochii waraana Raashaa gaggeessaa jirtu irratti dubbachuuf jiru irratti
Raashaaf miseensonni jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa kanneen biroo akka argaman Yuukireen dilbata kaleessaa gaafattee jirti. Miseensota jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa gidduutti nageenya laalchisee addaan qoodamuu hin qabnu jechuun Raashaan dhugumaan dubbatti taanaan muddama jiru laaffisuuf akkasumas nageenya hundumaa mirkaneessuuf jecha waa'ee waraana ishee ibsuun dirqama irraa eegamu ta'uu ministeerri haajaalaa Yuukireen Dimitro Kuleba Tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Waan hundumaa ifa gochuuf yeroon isaa amma jechuudhaan immoo qaamni Yuunaayitid Isteets bakka bu'uudhaan jaarmeecha keessa jiru deeggarsa isaa ibsee jira. Raashaan garuu Yuukireenii weeraruuf karoora hin qabu jetti. Dilbata kaleessaa pireezidaant Baayiden bilbilaan gita isaanii kan Yuukireeniif abbaa biyyummaa fi daangaa Yuukireen kabachiisuuf cicha Ameerikaan qabdu bilbilaan irra deebi'anii mirkaneessaniifii jiru. Poolisiin Kanaadaa dilbata kaleessaa shofeerota konkolaataa fe'umsaa kanneen uggura dhukkuba COVID-19 irra kaa'ame mormuudhaan daandii Ameerikaaf Kanaadaa wal agarsiisu cufanii turan bansiisee jira. Hiriirtonni mormii kana gaggeessan kanneen hafanis kan hidhe yoo ta'u daandii cufuun isaanii diinagdee biyyoota lameenii miidhee jedhu. Poolisiin Windsor akka jedhetti naannoo riqicha biyyoota lameen wal agarsiisu kan gama Kanaadaa keessatti namoonni kan hidhaman yoo ta'u konkolaataan akka hin sossoones dilbata kaleessaa fuudhamanii ugguraman ni jiru. Namoonni daldala qaban hiriirtota kanaan naannoo keenya gadhiisaa deemaa jechuun gaafataa turan. Shofeeronni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun dirqama ta'uu fi uggurri dabalataa kaa'amu kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii Omicron akka gadi bu'uuf ta'uun ibsamee ture. Uggurri Kanaadaa keessatti hojiirra oolaa jiru kun kan Ameerikaa keessaa caalaa jabaa yoo ta'u lammiiwwan Kanaadaa hedduun deeggaranii jiru. Lammiiwwan Kanaadaa irra jireessi kan tallaalaman yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan du'anis kan Ameerikaa irraa 3 keessa harka 1 qofa. Mormiin Kanaadaa keessatti ka'e kun Faransaay, Neezerlaand, Siwiizerlaandii fi Awustiraaliyaa dabalatee addunyaa irratti qalbii kan hawwate yoo ta'u Ameerikaa keessattis shofeeronni konkolaataa gurguddaa hangi tokko baatii bitootessa keessa mormii gaggeessuuf dubbataa jiru. Dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuun wiixataa har'aa Beeljiyeem keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriirri kunis gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraaselsitti qajeelaa kan jiru yoo ta'u aangoonni mormii konkolaataa yookiin geejjiba motora qabaniin Biraasels keessatti gaggeeffamu ugguranii naannoo daangaa Beeljiyeemittis ulaa sakatta'aa qopheessanii jiru. Muummichi ministeera biyyattii Alexander De Croo akka jedhanitti seera akkaan jabaa ta'e qabaannee hin beeknu kana malees kana caalaas hin qabaannu kanaaf naannoo keessanitti komee keessan dhageessisaa jedhan. Gama kaaniin Hong Kongiin kan hoogganan Carrie Lam wiixata har'aa akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 marsaa 5ffaa ittisuuf biyyi isaanii gatii guddaa baasuu ishee dubbatan. Kana malees to'achuuf kan magaalattiin dandeessuun ol turee jedhaniiru. Kanaaf haalli jiru mootummaa yaaddessaa jira jedhanii sanaafis ni gaddinaa jedhu. Reuters akka gabaasetti Hong Kong baatii keessa jiru guraandhala jalqabatti guyyaatti namni 100 kan qabamaa ture yoo ta'u amma garuu guyyaatti gara 1,300tti guddataa akka jiru yoo ta'u ni dabalas jedhamee eegama. Haala dabalaa deemuu kan ittisuuf Chaayinaa waliin irratti hojjannaa jedhan Lam. Gama biraan gaazexaan Washington Post akka gabaasetti pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waan ittiin koovidiin qabamuu fi qabamuu dhabattiin ilaalan miliyoona 500 kun